kabajaa waggaa 50ffaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo ilaaluun duraan dursa kanneen jaarmiyaa gaaffii uummata Oromoo gaaffii siyaasaa uummata Oromoo qabatee deemu kana kan nu hundeessan kan nu bu'uureessan bu'uura duraa fi itti seensa kata'e waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti hundeessitoota waldaa Maccaa Tuulamaa kanneen akka Hayilamaariyaam Gammadaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu fi kan kana fakkaatan warra bu'uura nu tolchanii fi gaaffii uummata Oromoo nagaadhaan impaayera kana keessatti furmaata akka argatu wareegama ulfaataa uummata kanaaf baasan akkasumas maatii isaanii ka jiranii fi kabajaa bara baraa warra wareegamanii fi maatii isaaniif immoo galata guddaa dabarsuu barbaada maqaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromootiin. Itti aanseedhaan waldaa Maccaa Tuulamaa fi sochiilee adda addaa kan sochii qabsaa'ota sochii baalee akkasumas bakkoota adda addaatti sana dura ka jiran warra arfan qalloo ka aadaa Oromoo gad dhaabuudhaaf wareegama baasan wareegamtootaa fi kabajaa bara baraa jechaa maatii isaanii fi kanneen kana baatan hundaatiif immoo galata guddaa galchuun barbaadaa jechuudha. Itti aansuudhaan egaa kana hunda keessaa ka dhalatee ba'e adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoos aadaa waldaa Maccaa Tuulamaa irra dhaabbatuun bara dargii keessa bara dargii dura ka bu'uureeffame hundeeffame sochiin gara karaa waldaa Maccaa Tuulamaa gara jaarmiyaa siyaasaa ka uummata Oromoo qabsoo isaanii hoogganu baatee ka deemu hundeessuun dirqii waan ta'eef bara 1973 ji'a adoolessa kana keessa jalqaba adoolessaa ka hundeeffame kanneen kana hundeessan warra ijoo fi kireemii uummata kanaa ta'an wareegama ulfaataa kabaasan kanneen akka Jaal Baaroo Tumsaa, Jaal Magarsaa Barii, Jaal Gadaa Gammadaa fi kan kana fakkaatan gariin isaanii immoo ammas ka lubbuun jiran isaan kanaaf ka wareegamanii fi kabajaa bara baraa akkasumas immoo maatii isaanii fi jaallan ka lubbuun jiran warra hundeessitootaa baga ayyaana kanaan sin ga'ee baga gammaddanii qabsoon kunis sadarkaa kana gahuu immoo baga ija keessan argitan baga ija keessaniin argitanii baga gammaddanii jedha jechuudha. Itti aansee egaa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo haala kana keessa deemsa kana keessaa ka dhalatedha. Maaliif dhalate maaliif barbaachise ka jedhu kanneen gaafataniif ummati Oromoo cunqursaa ulfaataa bara humnaan qabame sana keessatti lafisaa humnaan irraa fudhatamu akka garbaatti immoo guuramee gurguramuu dabalatee immoo qabeenyaa fi lafisaa mirgisaa aadaansaa irraa sarbamee sirni bulchiinsasaa irraa sarbamee kana cunqursaa fi saamicha ija dunuunfatee jiru ka cunqursaa aadaa politikaa dinagdee kana hunda walitti hammatee deemaa jiru kana keessa mirga kana falmachuudhaaf sagantaa siyaasaa ifaa akkasumas immoo caasaa jaarmiyaa ifaa qabatee qabsoo bilisummaa uummata Oromoo fuulduratti gaafatama fudhatee qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganuuf hundeeffame adda bilisummaa Oromoo. Hundeeffama adda bilisummaa Oromoo kana keessatti egaa bu'ee bahii waggaa 50 darban kana keessatti wareegama ulfaataa fi akkasumas immoo loloota itti fufinsaa qabsoo itti fufinsaa waggaa 50 qabsoo takka bifa nagaadhaan takka immoo dirqiidhaan lola keessatti qabame waggaa 50 siin geenye irraa jechuudha. Isa kana keessatti egaa walumaa gala
qabsoo kana kabaatanii wareegama ulfaataa baasanii kaasiin gahanii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo dirree waraanaa adda addaa keessattii fi haala adda addaa keessatti ka wareegamanii kabajaa bara baraa isiniif mala jennee amannaa kabajaa bara baraa jennaa jechuudha. Maatii isaanii kanneen jaallan qaqqaalii kana dhaban hundaatiif immoo qabsichi akkasumatti nafnee asiin gaheera baga gammaddanii isiniin jedhaa jechuudha waggaa 50 kana keessatti. Darbee qabsoo kana kabaatee asiin gahee jiru kan namni hundi beeku hunda caalaa qotee bulaa Oromoo dhiha baha kibba kaaba waggaa 50 kana keessa baatee kanneen qabsoo bilisummaa Oromootiif hiriiran karaa agarsiisaa nyaata itti baatee itti guuraa kamadaa'ee wal'aanaa akkasumas immoo ofiisaas waliin hiriiree wareegama ulfaataa baasee darbee karaa mootummaa impaayera Itoophiyaa qotee bulaa kana qabsaa'otarraa adda baasuuf jecha ajjeechaa jumlaa saamicha qabeenyaa akkasumas immoo ganda isaanii gubuu itti fufinsaan waggaa 50 ba'aa kanaa fi roorroo kanaa hiraar kanaa fi akkasumas lola suukanneessaa kana baatee qabsoon kun guddatee asiin ga'u keessatti qoodi isaa olaanaa waan ta'eef ilmaan isaa fi maatii isaa fi qotee bulaa Oromoo hunda Oromiyaa guutuu keessaa ka har'allee wareegama ulfaataa baasuuf galata keessan guddaadha jechaadha. Darbee miseensotaa fi qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo dirree waraanaa fi akkasumas dirree qabsoo irrattii fi bakkoota adda addaatti wareegama baasan kabajaan bara baraa isiniif haa ta'u jedha jechuudha. Egaatii adda bilisummaa Oromoo kana keessatti yeroo socho'u kana keessatti haala ulfaataa keessatti jalqaba lafaa akka hin kaane keessattuu hooggana isaa irratti ka xiyyeeffate ajjeechaa adda addaa fi miidhama adda addaa dararama adda addaa hidhaa adda addaa har'allee hoogganooti keenya kan mana hidhaa keessatti dararaman fakkii guddaa ka ta'u kana hunda baasee asiin ga'e jechuudha. Ajjeechaa kana yeroo fudhannee ilaallutti gariisaa tuttuquu barbaachisaa. Akka fakkeenyaatti ajjeechaa jaalbaarootumsaa kanneen Shiniggaatti dhuman jaallan keenya 10 hayduree adda bilisummaa Oromoo gaafasii fi ittaan hayduree adda bilisummaa Oromoo hoogganoota adda bilisummaa Oromoo ajjeechaan kun akkasumatti ka ta'e miti. Qabsoon kun lafa akka hin kaaneef kana raawwatu duubaan jira jedheen amana akka mataa kootiif. Kana qofaa miti bara 81 natti fakkaata Berliin keessatti ajjeechaan Dr. Taaddasaa Eebbaa fi Gunnar Hasselblatt ka Berlin Missionswerk jedhu keessatti ka hojjetu ka Gunnar Hasselblatt ka qabsoo uummata Oromoo deeggaruuf murteeffate fi akkasumas Taayyee Tafarraa ka Dr. Taaddasaa fa'aa waliin ture mana kitaabaa keessatti Berliin keessatti boombii irratti dhoosuudhaan akka carraa warri boombiin kun irratti taarget ta'e ni hafanii lubbuudhaan ka boombii sana hidhuuf ture garuu achumatti hanga harkisaa fi miillisaa fi ijisaa fi gurrisaa hundi irraa ciccitutti achitti ciccitee garuu lubbuun hafee hanga bara wayyaaneetti ka as Itoophiyaa keessa ture asii ka'ee Berliinitti hooggana adda bilisummaa Oromoo fi ka yeroo sana keessatti qooda guddaa kennaa turan warra akka Taayyee Tafarraa fa'aa ajjeese kun ajjeechaan kun ka akkasumatti ta'e miti. Qabsoo bilisummaa Oromoo akka lafaan kaane taargeetii ta'e ka ta'eera jechuudha. Ajjeechaa summii giraa'ee namni hundi ni yaadata. Ajjeechaan kunis ta'e jedhee ka raawwatamee fi qabsichi lafaa akka hin kaane kanneen kana qabatanii deeman hoogganoota duraa sana ka taargeet godhatamee ka'ameedha jechuudha. Ajjeechaan mana hidhaa keessatti ka Qees Guddinaa Tumsaa akkasumas Muhee Abdoo Gazaayin Kaasaawun Iggazuu Warqee Moto Alaqaa Iggazuu Warqee fi Damissee Kabbada isaan kun Kabbada Damissee
isaan kunis mana hidhaatii baafamanii ka ajjeefamanii hoogganoota qabsoo kana warra turani kunis ajjechaan kuni ta'e jedhamee qabsichi lafa kan kaane bakka bakkatti hoogganoota adamsanii galaafatu ka ta'edha jechuudha. Akkasumas bara wayyaanee ajjechaan jaalgutamaawaas jaalburuusoo bari jaalburuusoo akkasumas immoo hoogganoota dabalisummaa Oromoo dhiyaaf baatti yoo xiqqaate gara nama 25-30 dhabne jechuudha wayyaaneedhaan. Haala lola sana keessatti hoogganoota addatti fi qondaalota addatti adamsanii ajjeesuu dirqama fudhate wayyaaneen yeroo sanatti raawwatames kanuma keessatti ka ilaaludha. Inni kun hanga har'aatti hin dhaabbanne erguma nagaadhaan hojjenne jennee biyya seenneetii as nagaadhaan ka hojjechuudhaaf Finfinnee seenne waajjirri cufamuu fi akkasumas bakkoota adda addaatti qondaalotii fi miseensoti adda bilisummaa Oromoo yookaan marraa tokko yookaan marraa lama kan hin hidhamiin kan hin dararamin tortured hin ta'in hin jiru. Hanga har'aa akkuma sila tuqee hoogganoonni keenya mana hidhaa keessatti qabamaniiti jiran jechuudha. Kuni dhaabicha ammas bakka gaheerratti yookaan dhabamsiisu yoo dhabamsiisuu dadhabamellee dadhabsiisu ka jedhu ka imaammata Impaayera Itoophiyaa fi kanneen isa gargaaran duubaan godhan ka raawwatanidha. Kun hundi ta'ee adda bilisummaa Oromoo bu'ii bahii ulfaataa kana keessatti gargaarsa tokko malee bahaa fi dhihaa fi kibban qabsoon kuni kanneen irraa hafani yeroo gariitti hoogganoonni yeroo dhabamanii jedhan miseensonni dirqama hoogganaas ofirratti dabalatanii qabsicha jiraachisuu irra darbanii qabsichi guddatee asiin gahee jechuudha. Qabsichi as guddatee asiin gahu kan keessatti jaarmiyaa siyaasaa dorgommii hin qabne biyya keessaa fi alaan caasaasaa guutummaatti caasaa jaarmiyaa fi siyaasaa ka diriirfatee gaaffii uummata Oromoo bakkaan gahuuf socho'uu gatti har'a bakka amansiisaa gahee jira jechuudha. Isa kana keessatti miseensoti keenya, uummati keenya, deeggartoonni biyyaa fi alaa fi biyya keessan kan asiin gahuudhaan qabeenya isaanii, humna isaanii, beekumsa isaanii kana irratti gatii baasanii ka asiin gahan hundi baga asiin geessanii baga gammadanii qabsoon keenyasanis guddina agarsiise malee haleella irratti tahee kana hunda deeggarsa faayinaansii haa ta'u deeggarsa biraa humna biraa fi qaama biraa irraa otoo hin qabaatiin ofirratti hirkannoo fi uummata Oromoo irratti hirkachuudhaan asiin gahu keessatti immoo gammachuu keessan dachaa godhaa jechuudha. Baga gammannee baga asiin geenye jechuudha. Haala kana keessatti egaa bakka amma geenye kanarraati waan dhaammannu qabna jechuudha. Dhaammannoon keenya tokkoffaa qabsoo uummata Oromoo fi gaaffiin uummata Oromoo hiika akkan arganne gufuuleen hedduudha. Gufuulee hedduu kana ammoo waggaa 50 kana keessatti himaniillee fixuun hin danda'amu. Isa kana irra aanne asiin geenyerra. Isa kana keessatti karaa keenyaa fi karaa uummata Oromoo fi karaa adda bilisummaa Oromoo ummata kamirrattuu jaarmiyaa siyaasaa kamirrattuu xiyyeeffannee qabsoofnee hin beeknu. Kuni akeeka keenyas miti. Akeeki keenya sirna cunqursaa irratti qabsoo goone bilisummaa fi mirga ummata Oromoo mirkaneessu. Ummati Oromoo bilisa tahee dhiibbaa tokko malee mootummaa mataasaa ka hundeeffate mootummaasaa ka isaaf dhaabbate ka inni to'atu ka inni immoo irratti olaantummaa qabu mirga abbaa biyyummaasaa argamsiisuu qofaadha. Kanaaf qabsoon keenya sirna cunqursaa qofaa irratti malee ummata kamirrattuu ka xiyyeeffate miti. Ummata hundaatii fi mirga ummata hundaatiif kabajaa ka qabudha adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo shira siyaasaa akkasumas immoo daba ummata Oromoo ummata biraa irrattii fi ummata kamirrattuu fi jaarmiyaa siyaasaa kamuu irratti hojjechuudhaan mirgi argama jedhee naman. Adda bilisummaa Oromoo haqaa fi haqaan hojjechuu qofaadhaan
gaaffii siyaasaa qabatee deemu kana keessatti waan lama barbaada. Tokkoffaa political settlement. Gaaffiin siyaasaa sirna politikaadhaan akka furamu. Qawweedhaanii fi hidhaadhaanii fi cunqursaadhaanii fi bifa adda addaadhaan ariisaan gaaffiin furamuu qabu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanatti amana Adda Bilisummaa Oromoo. Haa ta'uutii hidhaa ajjechaa akkasumas immoo lola uummata kanaa fi dhaabicha irratti labsame immoo dirqiidhaan ofirraa ittisuun mirga keenya jennee amanna. Hanga fedhii nagaadhaan gaaffii siyaasaa furuun hin jiraannetti ittisi kunii fi lolli ittisi kunii fi ofirraa ittisi qabsoon inumatti fufa. Itti fufinsa keessatti Adda Bilisummaa Oromoo yookaan uummata Oromoo qabsaa'ota addaan qooduu fi bakka adda addaatti waan ni gochuuf shiroonni yeroo adda addaatti dalagamanii miidhaa fidan qabu. Kuni waan haalamu miti. Haa ta'uutii deemsa Adda Bilisummaa Oromoo, deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo, deemsa lola kana gara furmaata siyaasaa fi furmaata waaraa fiduu irratti dhiibuu irratti dhaabeen beeku humni isaa fi qabeenyi isaa fi dandeettiin isaa ol guddataa deemee bakka ofirratti amanu irratti gahee jiru ta'uusaa addunyaafis diinaafis firaafis mirkaneessina. Kanaaf gaaffii kana asirratti mootummaa Itoophiyaa harkaa qabna ka jedhan lola kana ka waggaa 50 ol gaggeessaa bahan ka harkaa qaban nagaadhaan furuu qofa irratti akka fuulleffatan dhaamsa keenya gadi jabeessinii dhaammanna. Karaa keenya akka Adda Bilisummaa Oromootti yeroo adda addaatti akka labsine qooda keenya kennu keessatti gahee keenya bahachuuf qophiidha. Kana keessatti abbaan dhimmaa fi abbaan rakkina kana furuuf abbaan dhimmaa Adda Bilisummaa Oromoo ka qabsoo uummata Oromoo baatee deemu ta'u immoo hundatu beeka. Kana nutis akka gaariitti beekna. Mootummaan Itoophiyaas beeka jennee amanna. Ma akkamitti abbaa dhimmaa ta'a ka jedhuuf gabaabsee himuudhaaf Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu August yookaan hagayya 7 2018 gidduutti walta'iinsa goonetu jira. Walta'iinsa kanarratti lolli dhaabbatee Adda Bilisummaa Oromoo nagaadhaan gaaffii isaa biyya keessatti gaggeeffatuudhaa fi uummata Oromoo keessatti gaaffii isaa qabatee qabsaa'uudhaaf mirga guutuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa immoo Adda Bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane kan paartiilee siyaasaa hundaatiif nagaadhaan socho'uu fi gaaffii isaanii gaggeeffatu akka gaafatamu ofitti fudhate. Ijoon isaa kanadha walta'iinsi. Inni kaan kana walitti hidhatee ka jiru gaaffii nagaa, nageenya waraanaa, nageenya ka humnoota waraanaa fi humnoota nageenya kana fakkaatan isaan kanatti sirna gochuu ka jedhudha. Kanas walta'iinsa keenya keessatti gaafas walta'aniirra. Kuni haalamuu fi kuni ganamuuti lola waggaa 5 darban kana keessa lola Oromiyaa keessa hanga ammaatti kan hin dhaabbatin akkasumas immoo lola Tigraay keessatti amma immoo naannoo Amaaraa keessatti bal'ataa jiru. Kanaaf hundeen rakkinichaa isa kanadha. Kanaaf abbaan dhimmaa Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan kun rakkina kana nagaadhaan taa'ee furachuun hundaaf nagaan akka bu'u gochuu kana keessatti dirqama qaba jennee amanna. Karaa uummata Oromoo immoo qabsaa'ota uummata Oromoo haala qabsoon kuni wareegama ulfaataa har'as baasaa jiruu fi waggaa 50 baasee asiin ga'e kana keessatti wareegama baafame ulfaataa ta'uu hundi beekaa ta'uuti. Bu'aa wareegama kana immoo qabsichi ofitti suuruu qofaa osoo hin taane haala amansiisaan gara furmaataatti dhiibbachuudhaaf bakka amansiisaa irra ga'uunsaa eenyuufuu shakkiin qabu. Haala kana keessatti ammallee taanaan haleellaan qabsicha irratti fi uummata Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo irratti ka dhaabbatu hin ta'u. Haleellaa kana keessaa qabsaa'ota addaan diiguu, uummata yaada facaasu, uummata keessatti rakkinoota babal'isu inni kuni ka lafarratti hundi argaa jirudha. Kana hundatti uummati Oromoo muuxannoo keessa darbe keessaati qabsaa'onni Oromoo muuxannoo keessa darban irra dhaabbatanii haala kana keessa
gilgaalanii kanneen kanarra burjaajaa jiran qofaaf hin dhaama. Inni kaan kana hubateeti qabsicha qofaa fi tokkummaa isaa irratti qofaa fuulleffatee waan jiruufi qabsichiyyuu injifannoodhaan as gahe. Haa ta'uti warri burjaajii keessa qabani kanarraa dhaabbatanii dirqama lammummaa isaanii fi dirqama waan isaanii akka bahan waan alarraa namatti dhufee nama joonjessuu fi nama waan tokkummaa uummata kanaa fi tokkummaa qabsaawataa irratti dhiibbaa gochuudhaaf bifa adda addaatiin haleellaa gaggeeffamurraa akka of tiksan tokkummaa uummata Oromoo fi darbee kabajaa lammiilee Oromiyaa keessa hundaatiif waliin akka dhaabbatanii adda bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatanii kana gadi jabeesseen dhaamaa jechuudha. Kana waliin jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo keessaa kanneen kana hubatan wajjin adda bilisummaa Oromoo halkanii guyyaa harka wal qabatee waltumsaa waliin dhaabbataa hojjetaa jira. Haa ta'uti jaarmiyaalee siyaasaa maqaa Itoophiyaa qabatanii deeman isaan kun rakkina guddaa ka ufii isaanii uumanii biyyattii irrattis uumanii ufii isaaniis rakkina walxaxaa keessa seenanii yeroo hundumaa olola adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irraa dhaabuu didan ummatti bakka amma geenye kanarraa olola kanaa fi haleellaa kan itti fufuun isaanuma miidha malee miidhaa guddaa ka qabsoo kanarratti fi uummata kanarratti fiduun qabu. Akkuma sila tuqe adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo uummata kamirratti qiyaafatanii qabsoo gochaa jiran qiyaafatanii ka qabsoo gochaa jiran sirna cunqursaa irrattidha. Sirna cunqursaa waggaa 50 ol waggaa 100 ol uummata kanarratti diriire uummata kana qofa otoo hin taane uummatoota Itoophiyaa hunda uummata Amaaraa fi Tigraay dabalatee kan irratti diriire ammallee haadi cunqursaa kunii fi haadi saaminsaa kun haadi hannaa kun dhaabbachuu dide isa kanatu xumuritti godhamuu qabaadha. Ka ummati Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qabsoo gochaa jiran. Kana ta'e otoo jiru isa kanarraa jallisuudhaan ummataaf ummata gidduu akka lolli jiru fakkeessuudhaan ololli tarkaanfaa gaggeeffamaa jiru ka gurra nama duuchu ka addunyaan hundi raajeffatee itti rakkatee jirudha jechuudha. Kanneen jaarmiyaa maqaa Itoophiyaa qabatanii deeman ka ittiin deeman. Kanaaf isaan kun of keessa ilaalanii akka dhimma kana gamaagamanii ofirraa dhaaban waamichan godhaa jechuudha. Kanarra darbee haala isaan uumaniin garuu ittisa ofirraa uummata Oromoo fi qabsoon uummata Oromoo godhuun gaafatamni kasaanii ta'a malee ka qabsoo uummata Oromoon ta'u ka adda bilisummaa Oromoon ta'u ka humnoota qabsoo Oromiyaa keessa jiranii ka nagaa fi bilisummaadhaaf qabsaa'anii hin ta'u jechuudha. Kana keessatti egaa karaa keenya jaarmiyaalee siyaasaa ka mirga isaaniif falmatan Itoophiyaa keessatti ka saboota cunqurfamoo hedduutu jiranii adda bilisummaa Oromoo isaan kana wajjin erga gaafa hundeeffameetii jalqabee hangarraa waliin waltumsuudhaan wal gargaaruudhaan sirna cunqursaaf irraa kaasuudhaaf waliin hojjetaa ture. Har'allee jaarmiyaalee siyaasaa warra mirga isaaniif qabsaa'anii fi mirga ilma namaa hundaatiif kabajaa qabanii hunda isaaniitiif har'allee waliin tumsuuf waliin hojjechuu keenya bakkuma amma geenye kanarraati caalaatti jabeeffatee bal'isee akka hojjetu mirkaneessinaa fi kanarratti qabsoo isaanii fi haqaaf qabsaa'u sana akka jabeeffatan waamicha goonaaf jechuudha. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa injifannoo uummata bal'aaf. Koree hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee ibsaa gabaabaa kennuun barbaada. Adda bilisummaa Oromoo bara 1973 dhaabbatee amma barri keessa jirru immoo bara 1923 waggaa 50ffaa isaa kabajuudhaaf biyya keessattis biyya alaattis qophii gochaa jira. Qophii godhu kana keessatti wantoota sadirratti hundaa'eeti kan ayyaanni kun kabajamu. Tokkoffaa wareegamtoota qabsoo kana keessatti namoonni baay'ee lubbuu isaanii dhabaniiru.
mana hidhaa keessatti rakkataniiru, biyyaa buqqaaniiru, jiruu fi jireenya isaanii dhaban baay'eetu jira, ammasitti jiru. Isaan kana yeroo itti yaadannu ta'a jechuudha. Kuni chaaptara guddaa warri ayyaana kana kabaju yaadachuu qabu keessaa tokko. Lammeessoo immoo bu'aa qabsoon kun fidee jira. Waggaa 50 kun wareegama qofaa miti, rakkoo qofaa miti, bu'aa bayii qofa miti. Bu'aa dhufe sana walii tarreessuudhaan jabina keenya, jabina qabsoon kun fide kanas yaadachuudhaan kabajamaa. Kaayyoo sadaffaan immoo egeree qabsoo hafe kana bakkaan ga'uudhaaf waan taasifamuu qabu hundumaa taasisuudhaan uummanni bakka jirutti yaada tokko akka qabaatu, qabsaa'onni bakka jiranitti yaada tokko akka qabaatu fi waan hiree biyya keenyaa kana murtiidhumaa itti gochuu akka dandeenyu irratti yeroo itti mari'annu ta'a jechuudha. Kana taasisuudhaa fi koreen biyya keessaa fi biyya alaatti dhaabbatee jira. Koreen biyya keessaa fi biyya alaa hojii hojjetamaa jiru kana walumaan qindoominaan hojjetaa jira. As biyya keessatti koree of jalatti damee adda addaa dhaabnee jirra. Bal'ina qabsoo kanarraa kan ka'e akkan sila jedhee wareegamtoonni hundumtuu yaadatamuu qabu waan ta'eef karaa adda addaa roga adda addaatiin ilaaluun irra jira jennee koreewwan xixiqqoo dhaabnee jira. Koree hooggansa adda bilisummaa Oromoo kan duraanii kan gadaa darbee kan kana tarreessee lafa kaa'uun jira. Koree hayyoonni qabsoo Oromoo kana keessatti gumaachan maal akka fakkaatu qoratee dhiyeessu hin jira. Koreen dargaggootaa hin jira. Qeerroon gahee guddaa qaba qabsee kana keessatti akkuma beektanii. Wareegamaa fi bu'aa karaa kanaan argame warri qoratanii dhiyeessan hin jiranii. Arfaffaan koree dubartootaati. Dubartoonnis akkasuma qabsoo hin irraa jalqabee qabsoo siyaasaa keessattis akkasumas qabsoo dippiloomaasii keessatti gahee qabaataa turanii. Isaanis akkasumatti hin dhiyeessu. Koree artiistotaa jira. Gaheen artiistotaa qabsoo kana keessatti bakka guddaa qaba, yaadatamuu qaba. Kan biraa koreen siviil sarvaantii jira. Hojjetaan mootummaa akkamitti caasaa adda addaa uumanii qabsoo kana deeggaraa akka turan kan ibsu hin jiraata. Dhumarratti koree miidiyaatu jira. Koreen miidiyaas waan waggaa 50 kana keessatti wareegamni itti ba'e kana akka gaariitti akka uummataaf ibsuu danda'utti qophaa'aa jirra jechuudha. Karaa biyya alaas bifuma kana fakkaatuun waliin qindeessinee koreewwan adda addaa dhaabbatanii hojii isaanii gaggeessaa jiru jechuudha. Qindoominaan hojjannaa. Adoolessa tokko bara 2023 akka guyyaa baniinsa kabaja ayyaana kanaa ta'etti fudhatama. Qaamni as jiruu fi qaamni ala jiru waliin qindoominaan sagantaa qopheessaa jira. As biyya keessatti amma danda'ametti namuu haalli siyaasaa dhiphina jiru kanan beektanii akka barbaannetti walii gadi deemanii jaarmanis socho'ee resources mobilizii godhee nama sochoosee kabajuudhaaf dhiphina jira. Haa ta'u immoo dhiphinuma kana keessatti iyyuu ayyaanni kabajamu kun ayyaana seena qabeessa waan ta'eef kabajuudhaaf tattaaffii tokko tokko gochaa jirra. Kanaafuu karaa sanaan waan gochaa jirru xumuraa jirra. Karaa alaatiinis akkasumatti bal'inaan bakki itti kabajamu biyya alaati. Isaan biyya dimokiraatawaa keessa jiru. Kana ala immoo teekinooloojii ammayyaa irratti fayyadamnee walgahii adda addaa, miitingii adda addaa geggeessuudhaan hin kabajamaa jechuudha. Kana alagaa akkuma argitanii koreen kun waan bu'uura godhatee ittiin kabajuu deemu barreeffamaan sooshaal miidiyaa irratti galakkisee jira afaan sadiin
afaan Ingiliffaatiin, afaan Amaariffaatiin, afaan Sadaffaatiin, afaan Oromootiin, afaan sadaniin nu gallakkisee jira. Kontentii isaa achirraa argachuu dandeessanii dhumarratti kan ayyaana kana kabaju miseensota adda bilisummaa Oromoo, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane uummata Oromoo hundumaati jennee amanna. Maaliif waan jettanii uummata Oromoo keessaa harki 80 amma jiru kuni qabsoo kana keessatti kan dhalatedha. Umriin waggaa 50 gadiidha namni baay'een harki 80 kuni. Kanaafuu jiruu fi jireenya Oromoon amma jiraatu kana qabsoo waggaa 50 deeme kanatu bifatti godhe waan ta'eef bifa tokkoon yookaan bifa biraatiin tuttuqaa qaba jechuudha. Hiree irraa qaba jechuudha, kabajuu qaba jechuudha. Kanneen hafanii parsantii 20 ta'anis warra qabsoo kana bu'uureessee fi waan amma kabajuu deemnu kanaaf hundee lafa kaa'anii jechuudha. Kanaafuu uummata Oromoo hunda ilaallata. Uummata Oromoo qofaa miti sabaa fi sablammoota akkuma Oromoo kana Oromoo wajjin kufan kan qabsaa jiran, kan walqixxummaa sabaa fi sablammoota mirkaneessuudhaaf sochii gochaa jiran dhaabbileen adda addaas ta'e uummanni isaanii ayyaana kana akka kabajanidha kan waamicha goonuu fi isarra taree immoo sadarkaa addunyaatti soo ta'e kanneen mirga dhala namaatti falman, kanneen mirga waluu fi mirga dhuunfaa nama akka kabajamu qabsaa jiran dhaabbileen adda addaa fi jaarmiyaaleen adda addaa akka waan kana kabajan abdii irraa qabna. Addatti gaa uummanni Oromoo biyya kana keessa jiru haala dhiphina kana keessatti ofii isaati bakka jirutti bal'ina Oromiyaa irra kan ka'e jechuudha. Bakka jirutti haala isaa mijateeni qabsaa'ota keenyaa yaadachaati akkuma sila jedhee bu'aa qabsoo kun argamsiises yaadachaa egereen keenyas maal akka fakkaatu irratti yaada wal jijjiiraa akka kabajan abdii irraa qabna. Sagantaan kabaja kanaan immoo qophaa'uuwwan biraa waggaa jiraate karaa miidiyaatii fi karaa adda addaatiin wal quba qabaannaa koree keenya ilaalchisee wanti jiru ibsa kanuma fayyaa ta'aa jiraadha.